qalqalloo laala kana laala kanaana shannafi jettanii dhaadattanii. Way maami saahiba khija. Maali dhagayga akka ijoolleen si komandoon abdachiif dabbaaliin bara akkana irra deemanii dhufee bara dabbaaliin akkanatti. Rakkoo jabduudhaan laal ijoolleen si komandootis rakkoo jabduudhaa qabate rakkoon qabatte micattiidhaan gadda boo'u jirtu gurbaa ofiin fannisa jee boo'u jiru warra gartee gada restooraantii maallaqa nyaatee ijoollee dhiiga boochisaa jira allaalaan baalagee haa ta'u malee ajandaa tiktooka kanaa mara qubaan qaba gada restooraantiin amma ijoollee qullaa hambisee hatta ijoollee biyya laaluudhaaf dheetillee akka isaan achiin deebine dhiibbaa gurguddaa irra godhaa ture ijoollee san inni bobbooharsu jira karaa gargaaramuu qabanii. Gurbaasan karaa dhoorkuu qabuun inni xaaxaa kana keessa jira machiin ijoollee gargaaru jira. Laakiin osoo deemnu abbaa qabeenyaa dhagaye akka Oromootti abbaa qabeenyaa hattuu eessa keessaa qabna wenne barsi komandoo keessaa qabna. Duba akkam goona duba hattuulee yoo ta'e duba abbaan jaalatee hannasan egaa abbaan kanneefi irraa boohu bar wadda shilata daffaash biratti saayik faashii jettee amartitiin egaa jaalattee kufte yoo sirrallee ejjataniin hin iyyini. Ana fakkeenyaaf akka abbaa qabeenyaa iluu ni beeka. Kutaa iluu jechuudha. Abbaa qabeenyaa Harargee ni beeka. Bakka isaan oolani, bakka isaan jiraatani, bakka isaan dhaqan. Kennaa bakka inni ooluu ni beekna yaa akkasi komandoo gurraan nurraa jette abbaa qabeenyaa tokko argannee bara kana sanuu hannaan nu fidee subhaanallah. Sanuu eessaa fide isaa durumaa. Aboo ijoollee dhukkeetti haase wallahi. Hamaan gosan qabdu gosti hamaan qabu. Hamaan gandan qabu gandi gosa hamaan qabdu. Amma akka arsittis amma hamaadha jedhanii yoo dubbatan niin quuqamaa beekan dhugaan amma hattuudha. Hattuun arsii bikkan bu'u akka fedhallee yoo taate daangaa irrattiin daladde arsii tana keessatti illee baadhu daangaa irrattiin daladde godinni keenya asallaadha tuqa arsii tanallee waan hayyamu. Harargee gujaan tuqa harargee tana foonki jaalafeeti yaa. Ani isaan laan kan wanniin akkana jidduudha Harargee waan makanaa fi buuf. Sanuu gaggara galchine eessatti yera beekna eessa nu beektu jira. Argaa jira. Oromoo miti barjaa. Maannu goote maannu daladde. Akka dhuunfaa kiyyaa Harargee farsiin maannaa goote arsiidhaan Harargeenis daangaa irraa. Homaa naaf hin goone akka dhuunfaa kiyyaatti takkaa makiinaa takka naaf hin binne. Takkaa makiinaa takka naaf hin binne. Natti hin fuune. Dhabama rabbi yara haa godhu. Nama 300 jirtanii abbaa fooloo godhaa mucaa gubbaarraa kana dhaqa. Barbaadde silaa amma akka dhugatti jiru kan. Arsiin akka arsiin si fuutu. Aboonni dubbannoo jenne ijoolleen teenya taarsiidhaa tuni arjallee ni qabdi. Arjallee ni qabdi. Taarargee tunis arjummaa ni qabdi. Bikka tiraak ta'an takka qaban isaan lachuutu bikka irratti tiraa isaan lachuu Oromoo miti jeebaan daawwanni naate. Harargeen Oromoo miti. Harargee fi Arsiin Oromoodhaan. Ani isa kanaan naata. Arsii Oromoo miti. Askabii Oromoo taate mee hara isaanitti Oromoo ta'in askabii jira. Wallaahi lafi ani isa kanaan naata. Bakkalchaammoo. Bakkachaan qiima naannan bara saatiin qaba kan isaanii achi garagalnaan jaaban. Itti garagaltuu reetti hin garsiiftu maa miidhaa gubbattu nutti agarsiisaa jirta. Maana ata miidiyaa gubbaarraa bar makfiraadha obboleessa keessa miidiyaa gubbaarraa namni namaan hin sodaachisu. Namni siin asfaraarraa waraabbatanii olii gadi hin deddeemanii daranuu feemasummaa naa idaa malee. Takkaa jirtuun seenee osoo gaafa mana ibsaatti mana jaan ibsaatti harma nutti agarsiifte san baabannaa harmi qabte ni qabdallee baranchi gurtaa qabda qamataa kiyya fakkaatu kana wallaahi banniin asumaan yoon irraa sodaadhee beekaan asumaan baasu ka osoo fuulaan gaggargalanii akkana jidduu ciisanii ukkaamamanii du'anii jidduutti akkana waliin qabee nama gariin geessaan hin qabu wallaahi kattiin fuula isaa waliin Wallahi duga makasih beli kabel nama jadi. Amma ibsa abbaa jaalalaa as keessa ni badana jala dabbalfaan ni bada as keessa yoo barbaadanii maxxaqoon harkisan malee wanni jaalibsaa qofa wanni qofa as keessa mul'atu sabboonaa fa'a ijoollee jijjiirtuu qaama qabdoo taate malee
Ammoo wallaahi dhiira garii moo akkana yoo waliin godhee wallaahi hafuuratti niin kutu. Yoo akkasuma walitti erguutu yaa kee namna kun ana wal fuuteen fakkaatu akkanatti anuma jiraati na fuuteen fakkaatu akkana walitti gootu san. Maashaallah maashaallah. Faafitti siimeetiin jira faafiidhaan. Jookar hojii yoo wal fuutanii jookar si jaalatee jira jeetiin dhaamsa biraan siigee halee sagana maasa halee galgala. Faafin tami faafi walloomo. Faafi ma sargi hiyyaaf kasii nagarree asiin dura viidiyoo dalagadhee Oromoo hunda himadheen fuune hin agarreeti. Abduuba maa kabroo si jala jana jettiisiin onlaayina kanarratti as baate. Rakkoon qabu miidiyaa irratti walumatti qabna. Anuuta miidiyaatii mee kunu uummata kana hundaaf hin agarsiisa. Atuuta miidiyaatii mee kunu harma kan keellee miidhama gubbatti ilaallaa sarbaa kan keellee handhuura kan keellee fuula kan keellee gama kan kee guutuu baraan jiidhu akka ati ufgannoo dhiifte kana namni hundi ufgannoo dhiisee waan qabu nutti agarsiisee bari rahaa taanee jiraannaa wallaahi. Rabbiin gaafata nama sadiin see gaafiraadhee naan jee jira. Gizee sadiin viidiyoo keetiin firaadhee. Gizee 13 gorodhu yeetumaan irra cufu. Gizee 13. Kana qabatu faadhaa jira barakka asitti haatu sammaa achi nuun talee meeqoo waan barcaayoo argijeetiin nambara isaa gizee na argiseef gorodhee bilbilaa fi akka tiiktook irratti haatu sana asin naa ta'e booda viidiyoo kiyyaas qabee naan sodaachisuuf sooshaal miidiyaa durattiin godhee kana jaan jeen ilkaan siin jiru sooshaal miidiyaa duratti bara akkasuma jee achitti diddee achitti diddee maraataan na kabale saayibu maraataan na kabale hayi waan achi agarsiisee bara sooshaal miidiyaa irratti na jechuun laala garuu kan biyaayuutuun birqaar lamu koo riskoo duraan magarree jira isiin duruu qufnee jirra majaajila. Ibatte mana raasoo ni jira. No biasa dhugama baita achitti agarsiisuudha asitti agarsiisu wayyaa. Maaliifi kaasii nama siin doorsisuu hin qabdu. Nama ittiin si sodaachisu. Nama ittiin si arrabsu hin qabdu kaasii kana. San immoo waliin sodaachisaa jira. Amma reefu naafi asuun xiqqisho dubbiidhaan wal xuuneetiin xiqqoodsiidhaan wal afaan buuneetiin wallaahi as deebi'ee viidiyoo irratti dalagee jechuu isii sheetichaa wajjin haasoftu viidiyoo irratti dalage. Gin osoo siin haasoo qabaachuu baatte irratti ni dalayna. Paartii 5 na bira jira. Innaa namni akkasii waliin sodaachisaa. Arra sagalee siitiin honganta akka sodaachisa jirru. Nagaru gina osoo laalanii illeedhaan kiyya kana ruskoo ati fayyaan qabdu ka viidiyoo ruskootiin olii gadi teetti jaaniin malee isiyyoo fesammaa osoo agarsiifti. Ka hundi gaasi hunda immoo dhiira wajjin oguute immoo xiqqishoo harkoo akkana harkan uummati jettee ana laalanii jeetiin achiin dideen siin jeejoo hora keenya. Akkas wayya situ karaa siree jira. Dhageettee? Na maallaqa na nyaatan hin jettu, na arrabsan hin jettu, na sodaachisan hin jettu. Abeefteeti ofirra fata'e. Jireenya duniyaa gabaabduudha. Kan nama jiraachisu jira miidhaan kan keeti. Yaabo Hamzii Arsiidhaa jee barreeffatee animmoo waan garaan nyaaturra. Hamzii Arsii takkitti Harargee, sabboontuu Arsii warri jettanii maqaa kutaadhaa duubarra barreeffattanii deemtan. Kabajaa ofii godhaa deemaa biyya salphisaa deemu jirtanii itti salphisuu bira dabartanii biyya ofii tan akka namni biyya ofii arrabsiisaan deemina biyya maqaa keessan maqaa Arsii kana achi kaayyadha maqaa Harargee irraa achi kaayadha maqaa keessaniin deema Ramzii Arsiidha rabbiin karaa ofii si haa fudhatu je rabbiin san boona bitti wayin waan tergiti wallahi yeroo fudhanii waan tergite ofirmaa mataana nyaatte qaallittiin san uummata Oromoo mataa nyaatte ambulookiin godhanaa siima. Anta kau itu bebani wallahi. Pak masih ukti Arab tidak film bebani. Mal sisani Arab sisani. Asal masih dapat tidak. Hinergi frade bisa. Mal erga oltere sir. Mal onna agasti severamente awal intafadu game tokko jechuun. Game tokko qofa isin jetti. Ani Ruusiyaadhaan, Maaliidhaan, Filistiiniidhaan namni waan akkasii. Lammii biraa jechuudha. Akkasuma takkitti tanaa Oromoo kana lubbuurra bikka hokkeerra dhaabbachuu jirtin qaalittuma takkitti deengaddaati fidde san. Hatta suuraa Mubaarak Musammaatiif suuraa Maakii Orootiin nuuf jala deemti.
Hodhi siifattee. San fura haatee jechuun mubaarak sadaqaatti buufate. Garuu waan kaleessa kana narraa hin jiru. Anuu waan kaleessa kana narraa wayiin qaba.